Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa moodeen gadda waajjireen ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dheetan keessattuu gara lixa Oromiyaatti, jiddu galeessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Social media irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maal dubbanne jedha. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuun hin danda'amu. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakkan gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaa sanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee namii duubaattu mootummaan duraan oomiidha. Otobisiin sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemna jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbu irratti kuffifnu mangistuu qaarsinee itti fufuu danda'a. Gaafa Ihaadeen rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeen kana diina rijiim cheenjii finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gufuudha. It's a temporary road block. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna eenyummaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame
sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna. 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessinu. In fact 2016 kaafnee waan kana murteessinu. 2015 duuba hin deebisa. Yeroon dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. 2020tti 2020 sirna yaade kuffisuu qabna jenna. Kana waxatee opiidiyootu ergee naan jedhan. Kuma akkamitti ama 15 sirna yaade